Akkam nageessanii bakka kan uftan viidiyoo irraa keessatti bilbila jaalallee yookiin haadha manaa keessa salphatti moobaalaan kee akka ittiin to'achuu dandeettu sin garsiisnu amma xumura viidiyoo kanatti obsaan afaan turaas ni jedha. Irra deebiidhaan dhufu sin jedha akkuma argaatan bilbila garagaraa lama akka qabadee jira tokko bilbila jaalalleen kee haa ta'u tokko immoo bilbila kan kee haa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun bilbila keetiin kun muka jaalallee keetii yoo ta'e chaatii kana habannu wanta chaatii san keessatti bilbila kana irratti akkuma viidiyootti akkuma televezyiiniitti salphumatti daawwataa jirta jechuudha. Fakkeenyaaf waan barreessu haa ta'u wanta bilbila san keessatti barreeffame garuu immoo bilbila kana irratti tuquu hin dandeettu chaatiin daawwachuu qofa jechuudha. Wanta namni sun barreessu salphatti waan keeratti daawwataa jira. Fakkeenyaaf kun waatsaappiidha. Waatsaappi bilbila irra banee bilbila kanatti salphatti daawwataa jira jechuudha. Meen biraammoo yuutuubii haa bannu. Yuutuubiis gaaf banne viidiyoon daawwadhe haa ta'u wanta garagaraa martinu salphumatti moobaala kanarratti ni daawwatama jechuudha. Inni kun moobaala keessanii sun immoo bilbila nama biraati jechuudha. Haaluma kana garuu immoo bilbila kanarratti akkuma jalqabatanii tuquu hin dandeettu jechuudha. Waan tokkoyyuu tuquu hin dandeessu. Garuu wanta bilbila isaa irra daawwatame muuziqaa haa ta'u wanta garaagaraa haa ta'u wanta daawwatame asteettiitu to'achuu yookiin ammoo hordofuu dandeessa ilaaltaa jechaadha. Kabiraan immoo yuutuubii googil gubbatti wantoota garaagaraa saarchi bilbilli namni sun yoo godhu daawwachuu dandeessa. Fakkeenyaaf saarchi godhaa jira. Haay jedhee haa barreessu. Haay gargaartan kana jecha fakkii wanta hin barreessu bilbila san keessa barraa'u kamiyyuu salphatti bilbila kan kee kanarratti daawwachuu dandeessa jechuudha. Inni biraammoo imeeliin keessa wanta garagaraas salphumatti daawwachuu dandeessa. Fakkeenyaaf namni sun bilbila isaa irratti imeelii garagaraa keessa gaafa seenee wantuma garagaraa yoo irratti salphatti daawwatachaa. Bilbilli kunniin akkana gochuudha. Bilbilli lama wal maddii jiraachuu hin qaban kanaaf kan fayyadamee wal maddii jiraachuu garuu ammoo daataa irrattis ni hojjetaa waayifaadhaanis konneekti ta'uu ba'a garuu bilbilli sun lachuun intarneetiin quunnamtii qabaachuu wal maddii fageenya dheeraa irrattis kan hojjetu jechuudha. Haala kanaanidha kan itti fayyadamuu dandeessanii. Kana hojjechuudhaaf wanta qabaachuu qabdantu jira appilikeeshiniidha. Akkuma argaatan maqaan isaa inquired jedhama. Sarara akka buufattan immoo description isaa linkii irratti isiniif barreesseera. Inquired gaafa banamu kana fakkaata. Baay'ee wal xaxaan leemtii salphaadhaatti fayyadamuuf aan fakkeenyaaf bilbila akkana jalqaba sheer bakka itti tuqaa sheer gaafa tuqu bilbila sheer godhessaa tuqa gaafa sun immoo koodii addaa uumaa jechuudha. Bilbila kana irratti immoo iddoo access jettu tuqa koodii kana keessatti barreessa jechuudha. Boodaratti access bakka erga barreessee booda access jira inni connecting jira. Barbaannu hamma connect ta'uusaa eegna. Barbaannu viidiyoo wajjin saawundiidhaan control gochuu dandeenya. Saawundii relax gochuu gaafa dandeenya okeena. Ammoo yookaan immoo dhiisuu dandeenya haala kanaan connect nuuf ta'uu eegala jechuudha. Amma kunoo connect ta'ee jira jechuudha. Bilbila sana irratti amma daawwataa ta'a. Wanta bilbila kana irratti hojjetamu kamiyyuu asirratti daawwadha jechuudha. Garuu immoo achirratti tuquu hin danda'u daawwachuu qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yuutuubii banees nutti agarsiisu. Yuutuubiin asirratti banu kun achirratti haaluma kanaan mul'ata jechuudha. Akkuma isa jalqabaa san jechuudha. Wanta asirratti hojjetu bilbila sana irratti haaluma kanaan kan nuuf to'atamu jechuudha. Wanta barreessu haa ta'u wanta garagaraa ta'u aappii kana immoo iddoo buufattan immoo description irratti isiniif barreessee jira. Akkaataa buufattan immoo gara xumuraatti isiniif garsiisa. Walumaa galatti haala kanaanidha. Bilbila jaalallee kee yookiin haadha manaa kee bakka isin jirtu fagoorraa to'achuu kan dandeessu jechuudha. Kun aappii baay'ee ajaa'ibaa fi aappii baay'ee faayidaa qabeessa ta'edha. Itti fayyadamtu jedhee yaada. Garuu immoo wanta barnoota aappii kanaan ilaalaa waan hamaadhaaf yookiin nama miidhaaf ittiin fayyadamnaas ni jedha. Chaanaalii kan kootiif haaraa wartaatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma kallattimaan akkaataa aappicha itti fayyadamnu isin geessaa turtii gaarii.
description irra jiru gaafa tuutan linkichi kun haala kanaan nuuf banama. Erga baname nu xiqqoo sii gara gubbaa kan ol harkisuudhaan iddoo download jettu sanatu jechuudha. Erga tuunee xiqqoo nuuf banuu eegna. Akka argaartan kanatti kun asirratti laakka haala kanaan sekendii 10 takka erga laakkee booda ufumaan nuuf download ta'a jechuudha. Amma download ta'uuf nuti eegna. Kun haala kanaan nuuf baanu kammoo okay tuuna qajeeluma download nuuf ta'a jechuudha. Erga download nuuf ta'e booda mobaayilii keenya irratti install goona jechuudha. Nuuf margaa gubbaan irratti download ni jedhara. Amma download nuuf eegna jechuudha. Mobaayilii keenya irratti install goonee fayyadamna jechuudha.